bakka malee nu gorsuu qaba malee ejjeen ulaaluu qabu. Bakka Oromoon mootatti daawwaa jiraa ni dhageenya daawwaa kanatti. Obbaa Somaalee ni jette kufee daawwaa jira. Halkan Oromoo rafte baandiraa dhaabaa jira. Baandiraa jala taa'ee maaliif hin jedhamaa leessa? Baandiraa nama kana mootiigaa nama kana. Dhiiga keenyaan ilmaan Oromoo daangaa dhiiga qabachiiseeti kursiin arra muraasummaa uummata Oromoo irra taa'u jiru dhiiga ilmaan Oromootiin dhaabbalayyan. Wanta hawaasni yaadee bakka raftamu callisnee ilaaluun keenyaa miti. Nuti booda jirra isin dura jirtan abbaan biyyaa isiniin boonna nuti sabaa gabrummaan Itoophiyaa guutuu isiniin boonna. Yaadana taate akka naannoo kanaatti aadaa fi seenaa keenya barreeffachuu dadhabnee jirra. Aadaa keenya uffannee deemuu hin dandeenyu. Keessumaa hojiirra haala hin deemnu. Amara hojiirra kun oowu yoo saba kan jijjiirre malee. Yoo saba kan jijjiirre ijoollee jijjiiruu barbaadee. Namni kun saba maal ta'e? Saba maal ta'e? Saba maal ta'e jijjiirree dalagaa kan namni. Saba maal ta'e maal taanee eenyummaa ta'e bakka kanneen miti. Bakka kanneen ni beeknu. Rabbiinis nuuf beekaa nuti ni beeknaa laftiinis teenya nuti macaawaan keenya lafa ta'a.